hammanni guddatu ija koon argeen nan sodaadhe. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee hanga kutaa 8tti seeraan maatii koo bira taa'een ergan baradhee xumuree booda kutaa 8 booddee maatiin koo maallaqa walitti qabatanii kan isaan hanqateen immoo namarraa liqeeffatanii firatti dhaammatanii walitti qabatanii gara biyya hambaatti ofii rakkoo keessa otoo jiranii rakkina kana keessa nu baasti jedhanii anaatiin erganii. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 3 qofa qabu. Haati kiyya ijoollee 3tiin kan dhaabbatte dahuu waan hin dandeenyeef otoo hin taane dahumsa irratti lubbuun ishee ba'uuf sekeendii muraasni qofti waan ishee hafuufi. Sadan keenyayyuu yeroo deesse du'arraatii deebite. Saaxinni qopheeffamee boo'amee bishaan qaamni itti dhiqamullee qophaa'eefiiti haati koo deebistee fayyaa taatee nuunis dubartii nu godhachuu nu guddisuu dandeessedha. Egaan rakkoo dahumsa irratti jiru dhiira caalaa dubartootatu beeka. Dahumsi dubartoota tokko tokkoof akka waan sagaraa jabaa mana fincaanii taa'anii haganiiti. Dubartoota tokko tokkoof immoo waan akka lubbuun keessaa ba'uuf kaatee deebituuti. Maarree haadha koof lubbuu miti kan lubbuun olii otoo jiraatee yeroo isheen ciniinfattu yookiin immoo dahuuf jettu ishee keessaa bahee deebi'a. Sana qofa otoo hin taane guyyaa itti daa'imni gadameessa isheetti ofirraatii kaasee nyaata nyaachuu hin dandeessu kan isheen nyaatte hundumaa hin ishee balaqqama. Ifa aduu gonkumaa aduun arguun barbaaddu tarii yoo argite immoo hin ishee dhukkuba hanga isheen deessee obbaafattutti nagaa kan jedhamu isheef hin yaadamu. Ishee qofa otoo hin taane namoota naannoo ishee jiranillee nagaa dhawwiti. Maarree bifa kanaan anaa fi obboloota koo lamaatiin deesse. Jalqaba irratti obboleessa dhiiraa, lammaffaa irratti ana, sadaffaa irratti immoo obboleettii koo ishee quxisuutu dhalate. Garaagarummaan umrii keenyaa anaa fi obboleessa koo hangafaa gidduu waggaa 4, anaa fi obboleettii koo gidduu garuu waggaa 2 qofaatu jira. Nama akkanaan ijaatiin nu argeef lakkuu obbolaa lakkuu fakkaanna malee wanta umriidhaatiin wal caallu hin fakkaannu. Obbolaan nuti sadan keenyis baay'ee tokko wal jaallanna. Maarree kanaan obboleessi keenya inni dhiiraa barnootumatti haa jabaatu jedhamee hireen barnootaa kennamee fi anaa fi obboleettii koof immoo gara biyya hambaa deemtanii jireenya keenya nuuf dabarsiisu jedhanii maatiin nuuf karoorsanii maallaqa argataniin jalqaba anaatiin geessanii obboleettii kiyyaan immoo bara dhufu yookiin immoo isatti aanu maallaqni walitti qabamee ni ergamta jedhamtee abdiin kennamee fi hanga kuni ta'utti immoo barnoota ishee qofa irratti xiyyeeffattee akka barattu taasifame. Maarreenis maatii kiyya hin qaanessu jedheen akkuma biyya hambaa deemeen maallaqa walitti qabachuun haadhaa fi abbaa koof erguun obboleessa koo fi obboleettii kiyyaaf illee erguun gargaaruun hin jalqabe. Anachi taa'ee gargaaruu jalqabeera mitiire obboleettii kiyyaan kootte gaa ammaa maallaqa godhadheeraa dhufuu ni dandeessaa jedheen waggaa tokko booddee yeroon gaafadhuuni anoo gaa'ela dhaabbadhe malee biyya kanaatiin bahuu jette naaf deebiste. Yeroo kanatti ani maaltu si ariifachi anuu isheen hangafti kee waan akkanaa yaannee jedheen yeroon deebisuu fi gurbaa akkanaa kana dhabuu hin barbaadu baay'ee jaalladheera. Inni immoo biyya hambaa kan deemtu yoo ta'e dubartii gara biraan fuudha jedhee na akeekkachiiseera. Isa dhabeen jiraachuu koorra du'uu naaf wayyaa jettee naaf deebiste. Yeroo kanaan lakkii hin ariifatiinii ni qaqqabdaa dura maatii keenyaaf hojjennaa boquu maatii keenyaa ol qabnaa yeroon jedhuuni ergan gaa'elatti seenee booda abbaa manaa koo amansiiseen gara biyya hambaatti dhufa malee otuun isaatiin kan koo hin godhatiin miilla koo gara biyya hambaatti hin kaasuu jettee naaf deebiste. Yaada kana maatii koof yeroon dhiyeessu maatiin koo gonkumaa kuni ta'uu hin danda'u isheen gara biyya hambaatti deemuu qabdii jechuun ishee didanii. Haa ta'uutii garuu isheen jaalalli ishee qabe gurra ishee maatii obboloota isheefillee kan hin kennine waan na tureef jaalallee ishee kana waliin fedhii maatii malee gaa'ela dhaabbatte. Seera qabeessaan cidha godhatanii waliin jiraachuu jalqabanii.
yeroo turtii waggaa tokko hin guunne keessattis daa'ima waliin godhatanii. Haa ta'uutii garuu gurbaan jaalala malee maallaqallee waan ta'uufiif hin qabneef biyya hambaa taa'een obboleettii koo kanas maallaqaan gargaaruun hin jalqabe. Maatiin koo yeroo hunda otoo natti dheekkamanii maaliif maallaqaan nama gaa'ela godhate gargaarta otoo naan jedhanii ani immoo waanuma fedheeyyuu taatu obboleettii koodhaa obboleettii koo gargaaruurraa maaliif boodattiin jedha jedheen maallaqa kiyya rakkadheeroo isheen jettu gargaaraaniin ture. Turtii waggaa 4 hojiidhaan biyya hambaan ture keessattis obboleettiin koo quxisuun ijoollee 2 abbaa manaa ishee waliin horatteetti. Sana qofaallee otoo hin taane maallaqa ani ergee fi walitti qabatanii maallaqa sanaan hojii garbiraa hojjetanii buufatanii konkolaataa xiqqoo baajaajii bitatanii magaala aanaa keenya keessa hojjechuudhaan abbaan manaa ishee kanaatiin beekama. Anis dubartii hangafaa waan na ta'eef eegoon koo na dursitee gaa'ela dhaabbachuu isheetti inaafuun koo hin oolle. Booddee bulee gaa'ela ishee argeen otoo hin taane jalqabuma yeroo isheen gaa'elatti seente jechuudha. Eenyuyyuu dubartii taatee geessee jennaan obboleettiin ishee yookiin immoo obboleessi ishee dura fuudhee yookiin immoo heerumtee jennaan gaa'ela dhaabbachuudhaaf kan hin sardamne dubartiin kamiyyuu hin jirtu. Maarree seerri uumaa kun na dirqisiisee biyya hambaa taa'een jaalallee nani qabadhu maallaqa ergite malee jechuun rakkoon irratti uumuu waan jalqabeef biyyuma galeen barbaaddadha jedheen naannoo torbee 2 booddee obboleettii kiyya kanaatiin maaloo dhiira gaarii yookiin immoo dhiira tasgabbaa'aa gaa'ela godhachuu barbaadu itti amantii yoo jiraate natti himi. Kanaan booddee deebi'een gara biyya hambaatti godaanuun barbaadu gaa'ela dhaabbadheen waliin jiraachuun fedhaa jedheen mari'adheeni. Sababiin isaa immoo ijoolleen dhiiraa naannoo koo jiran hedduun isaanii maallaqa qofa kan narraa barbaadanidha. Dhugaatti ijoollummaa kootii kaasee mana keenya keessaa kan barbaadamu ana caalaa obboleettii koodha. Gadameessi haadha keenyaa tokko ta'ee haa ta'uutii garuu bifaa fi amalaan lamaan keenyiyyuu garaagaraa. Obboleettiin koo anarra baay'ee bareedduudha. Rifeensi yookiin immoo dabbansaan ishee ajaa'iba. Sana qofaa miti boca qaama isheetiin illee obboleettiin koo ijoollummaa ishee umrii waggaa 12 irraatii kaasee dubartii jajamtuudha. Maarreegaa dhiirota gaa'elaatiif ni ta'u jettee yaaddu hiriyoota abbaa manaa ishees ta'ee namoota beektu tokko lamaan waamtee waa'ee amala isaanii waa'ee ejjennaa isaanii natti haasa'uu jalqabde. Maalis ta'u namni fuula laman dhabu mitiire fuula gaariif fuula gaarii hin taane kana hunda keessaa na filchiistee dhumarratti dargaggeessi tokko qaamaan illee waan tan beekuuf dur otoon gara biyya hambaatti ni maliin dura gaaffii jaalalaallee naaf dhiyeessee waan na tureef akka na jaallatu obboleettii kootti haasa'aa waan na tureef isa waliin galee biyya hambaatii dhufeen baatii 4 booddee bakka haatii fi abbaan koo obboloonni koo argamanitti gaa'ela dhaabbadheen waliin jiraachuu jalqabe. Cidhi yookiin immoo gaa'elli kiyyas mana obboleettii koo ishee quxisuutti naaf ta'e. Waan hundumaatiin na gargaartee maatiin koollee baadiyyaadhaa waamamanii gaa'ela ajaa'ibaatiin anaa fi abbaan manaan koo gaa'ela dhaabbannee waliin jiraachuu eegalle. Egaan jireenya dhala namaa keessatti wal dorgommiin ni jira mitiire akkuman gaa'elan dhaabbadheen obboleettii kootii gadi ta'uu hin qabu jedheen maallaqan qabuun jalqabuma abbaan manaan koo baajaajii bitee akka inni hojjetu ijoollee immoo dafee daheen obboleettii koo darbuu yookiin immoo caaluu akkan qabu yeroo suma murteeffadhe. Akkuman jedhes maallaqan qabu fuudheen abbaan manaan koo baajaajii kan akka inni bitatu taasise. Innis yeroo sanatti hojii waardiyyummaadhaan yeroo ammaa baankii Sinqee kan jedhamu yeroo sana garuu waldaa liqiif qusannaa Oromiyaa Waalqoo kan jedhamuutiif waardiyaa ta'ee eegaa ture. Hojii kana dhiisee hojii baajaajii konkolaachisuu jalqabe. Namni jireenya isaa keessatti jijjiirama yoo arge ni gammada mitiire. Abbaan manaan koos dhugumatti yeroo kana baay'ee tokko natti gammade. Sababiin isaa immoo sadarkaa kanarra gahuudhaaf miindaa isaa walitti qabee baay'ee hawwa baay'ee yaada ture. Haa ta'uutii garuu otoo waggaa 20 walitti qabeeyyuu haala inni nama walitti qusachaa tureen sadarkaa sanarra akka hin geenye sirriitti ni beeka ture. Ani dhufeen jireenya isaa keessatti obboleettii kiyya qixxaachuuf yookiin immoo caaluuf jecha baajaajii kana biteen itti kenne. Innis hojjechuu jalqabe. Lammaffaan immoo daa'ima mitiire akka yaada kootti dafee daheen waggaa 3 keessatti ijoollee 3 godhachuun karoora koosa guddaa ture. Haa ta'uutii garuu
carraan yookiin immoo hireen kun gara koo ta'uu diddee akkuman daa'ima gadameessa koo keessatti godhadheen akka haadha koo tarii akka haadha koon jettutti kan haadha kootiin yeroo ulfooftu dhukkubuutiin olitti na dhukkubuu jalqabee baatii jalqabaatii haga baatii sagalaffaatti nyaanni nyaadhe dhiigaan wal makatee gadi ba'aam gadi baheen aduu ijaan hin arguum yoon arge baay'ee na dhukkubaam mataa dhukkubbiin baatii 9 guutuu narra tureem gadi jedheen nyaata hojjetachuu hin danda'uum xiqquma yoon socho'e maaf sochoote naan jedhee dhaqni koo yookiin immoo qaamni koo anatti dheekkamaam nyaachuu dhuguun anaaf diina kootiim bishaan qofaan jiraachuun barbaadaam mana yaalaarraa torbee tokko oliitiif fagaachuu hin qabu tarii daa'imni miidhameera laata kan jedhuutiin magaalaa Finfinnee si'a 2 deemeem baasii guddaas hospitaalatti hin baaseem kana qofaa mitiim abbaa manaa koodhaan akka sareetti na jibbisiisaam mana koo miti balbala keenya rakka inni ga'u hin barbaaduum maatii isaa bira akka inni jiraatuun fedhaam tarii yoo waan rakkadhe immoo inni na bira hin jiru taanaan lola hamaasatti baneen lamuu lammataa balbala koo akka hin geenyeen dheekkamaam innis na dhokatee mana yeroo seenu galgala ol darbee rafaam anis yoon rafu qofa gara manaatti koottuutii otoon ani hirribaatiin bahin manaa bahii deemii jechuun akeekkachiisatti kenneeraam gabaabumatti ulfa ta'een nan rakkadhe otoo hin taane baay'ee tokko rakkadhaam yeroo turtii baatii 9 akkuman xumureen hospitaalli naannoo keenyaa daa'imni kee rakkoo hamaa keessa jirti battaluma ambulaansiidhaan gara magaalaa Finfinnee deemuu qabdanaan jedhanii magaalaa Finfinneen deemee haaluma raajii waaqayyoo waanta ta'eef malee beekumsa saayinsiin addunyaa kanaa beekuudhaan daa'imni koo erga gadameessa koo keessatti boqotee torbee ol darbeeraam sochii daa'imaas dhagahaan turreem haa ta'uutii garuu hakiimonni mataan isaanii daa'imni boqoteera naan jedhanii garaa kan na kutachiisan daa'imni gadameessa koo keessaa karaa opereeshiniitiin tarsa'ee yeroo ba'u sagalee boo'icha isaa yeroon dhaga'u kan koo otoo hin taane kanneen ana maddii jiranii dubartoota dahanii natti fakkaate ni beekama mitiire hospitaala gurguddaa keessatti daqiiqaadhaan ijoollee hedduutu dhalataam gaafa daa'imni koo gadameessa koo keessaa ba'ee iyyuu dhuguma kan koo natti hin fakkaanne otuu abbaan manaan kiyya yookiin immoo obboleettiin kiyya hospitaala kanatti na bira hin jiranii ta'ee ani daa'imni kuni kan koodha jedheen fudhachuu hin danda'u sababiinsaa immoo rukuttaa hafuura onneensaa arga dhaabbatee torbee darbeeraam kanaan rabbi na gargaaree daa'ima kiyya kana fudheen gara manaatti galeem gammachuun addaas anaa fi maatii koo gidduutti naaf ta'eem yeroon ulfa ture lammata yookiin immoo sadaffaa daheen obboleettii koo caaluu miti lamuu lammataa daa'ima hin godhadhu jedheen garaa koo kutadheen tureem akkas na dhukkuba taanaan daa'ima godhachuun saayyootoo namatti tafe baay'een jedhan tureem sanuu irra deddeebiseen jechuudhaam haa ta'uutii garuu daa'ima kiyya ergan harkatti qabadhee booda wanti kun hundinuu sammuu koo keessaa bahee daa'imni koo dhalatee guyyaa 80 booda ammallee daa'imni lammataa gadameessa koo keessatti hafeeraam baay'ee tokkoon gammadeem akkanumas immoo nan gaddeem gammachuun koo daa'ima argachuu koodhaam gaddi koo immoo dhukkubbiin baatiiwwan 9 fuuldura koo jiraniin dabarsuu fi jiraachuu fi du'uu gara fuulduraatti na mudatudhaam dhiphina koo kana obboleettiin koo argitee hanga ati deessutti sin gargaaraa si biraatii hin deemuu jechuun ijoollee ishee lamaan mana ishee dhiistee na waliin jiraachuu jalqabdeem ganama barii sa'a tokkoodhaa haga galgala sa'aatii 2tti na bira turtee gara mana isheetti deebitiim nyaatumallee ijoollee isheef mana kootti hojjettiim abbaan manaan ishee baajaajii hojjechaa waan ooluuf bakkeemaa nyaataam maarreegaa obboleettiin koo bakkan dadhabetti na gargaaruudhaaf mana koo bakka seenteetti rakkoonni mudataam mana koo keessa kan yeroon jiraadhu kan nuti jiraannu ana abbaa manaa koo daa'ima koo fi obboleessa abbaa manaa koo yuunivarsiitii irraatii ari'amee mana taa'u tokkodha kan nutti dabalame na gargaaruudhaaf obboleettii koodha daa'imni gadameessa koo keessa jiru jabaatee naannoo baatii 5ffaa yeroo guutu akka carraa obboleettiin koo manaa baateettiitii meeshaa ta'e ilaaluuf jedheen otuu naannoo ciisicha isaanii barbaaduu akka carraa ta'e huccuu wanta jiidhaa ligdaa'aa ta'e ofirraatii qabuun argeem harka kootiinis otoon beekiin hin tuqeem anis maali kuni jedheen girgiddaatti ofirraan haxaa'eem haa ta'uutii garuu harka koorratti deebisee hafeem yeroon maali kuni jedheen sunfadhu fooliin wanta ligdaa'aa kanaa sanyii kormaa dhiiraadhaam guutummaattis huccuu sana baaseen addan baafadheem yeroo kanatti
mana koo keessatti maaltu akka ta'aa jiru bitaanatti galee kallacha sammuu kootti kan naa dhufe obboleessa abbaa manaa koo hojii dhabee mana jiruu fi obboleettii koo ishee quxisuudha. Kan ammoo ni raawwatu jechuuf obboleettiin koo abbaa manaa jaallattu gaa'ela isheellee sirriitti kabajuu qabdi. Kana dhoksitee carraa argattee ni gooti jedheen gonkumaa hin shakku. Tarii immoo gurbaa kanatu dhangalaasee ofirratti fooxaadhaan yookiin immoo huccuudhaan ataa'eera jechuuf bakki sun bakka inni ciisu miti. Bakka sana guyyaa kan boqotu obboleettii kiyya qofaadha. Darbee darbee abbaan manaan koollee bakka sana boqota. Amalli kiyyan ulfa duraarratti qabu guutummaa guutuutti ammas narratti mul'ata. Wanti kuni garuu shakkii guddaa natti uume. Baay'inaan guyyaas yoo ta'e galgala hirribni baay'ee ulfaataa ta'e na fudhatee waan baduuf tarii immoo yeroon ani rafu kana wanta ani hin beeknetu mana koo keessatti rafaayii jedheen guyyaa tokko obboleettiin kiyyaa fi gurbaan hojii dhabaa kun yeroo isaan mana jiran moobaayila kaameeraa kiyya baneen bakka siree sanaa kaa'ee. Haa ta'uutii garuu homaa sochii tokkollee haasa'uu waliin taphachuudhaan alatti innis nyaatee gadi ba'ee hiriyoota isaa waliin taphachuun alatti wantin kaameeraa miimoorii abbaa GB 32 sa'aatii 12f waraabe keessaan arge hin jiru. Guyyaa tokko qofa otoo hin taane guyyaa garagaraa walitti aanseen tooftaa uumeen kanarra fi fakkaadheen jechuudha. Yeroonni manaa boonan fuudha. Yeroonni gara manaatti seenuuf jedhummoo sa'aatii isaanan beeka icciitiidhaan moobaayila kiyya kaa'an ture. Haa ta'uutii garuu huccuma sanaatiin guyyaa guyyaatiin sanyiin kormaa haxaa'amee bakka sanatti nan arga. Anis gaaffii natti ta'ee yeroo biraa akkanuma meetarii guyyaa guutuun godha jedheen galgala wanta kana fanniseen bulee moobaayila kiyya flight mode irra kaa'een tarii vaayibireet godheellee akka hin dhagahamneef guutuu waraabuun eegaleem. Halkan guutuu silaa homtuu mana koo keessan jiru bakka sana darbee kan rafu abbaa manaa koodha. Dubbiin kan uumame guyyaadha. Abbaan manaan koo ija isaa arguullee waan hin feeneef yeroon ani rafudha gara mana koo dhufa. Obboleettii kiyyaaf bilbilee jechuudha. Yeroo obboleettii kiyyaaf bilbilee dhufu kana nyaata qofa nyaatee otoo hin taane ishee waliin illee ciisanidha. Dhuguma natti hin fakkaanne. Inni kun abbaa manaa koodha. Isheen kun immoo obboleettii koo gaa'ela qabdudha. Amanuun dadhabee wanta kaameeraan waraabee of keessa kaa'e ijji koo amanuu dadhabee. Guyyaa lammaffaanan kaa'ee waanuma kanan argee guyyaa sadaffaanan kaa'ee waanuma kanan argee yaaddoon yookiin immoo dhiphuun ciniinsuu koo na keessaa badee obboleettii koodhaan guyyaa sadaffaa booddee abbaa manaa kee fidii koottu dhimmaaf hin barbaadan jedheeni. Bultee abbaa manaa ishee fiddee dhuftee baajaajiidhaan balbalatti bu'anii ol seenanii abbaan manaan koos jira obboleessi isaas jira. Mee hodhaatii viidiyoo kana laalamee jedheen karaa fuula eksendarii moobaayila hunda isaaniitti viidiyoo kanan dabarsee. Abbaan manaan koo battaluma fiigee manaa bahee isheen nan fiiga jettee jennaan abbaan manaan ishee harka qabee rukuttaa otoo hin taane rukuttaa ajjeechaarra nama ga'u rukutee achumatti gogombisee ani kana hojjetta jedheensi ergaayii obboleettii kee gargaaruu deemta malee jedhee baajaajii sanas achumatti dhiisee mana isaallee galagaleetoon ilaaliin achumaan walirraati adda bahanii. Obboleettiin koo hojii yookiin immoo gochaa isheetti qaana'uu dadhabdee sababa keetti gaa'ela koo diigamaayii icciitii koo akkam naaf dhoksuu dadhabdanaan jettee morma koo huutee na qabdee. Obboleessi abbaa manaa koo gidduu keenya galee hin qaanoftu moo sanuu jedhee dhanarraatii ishee darbatee kanaan nan maraadhee obboleettii koos nan dhabee abbaa manaa koos nan dhabee kana natti hafee daa'ima koo dhiphina guddaa keessatti hin dahedha. Sanaan daa'imni gadameessa koo keessatti qorumsa hamma kanaa arge kunuunsi akkuma duraa na barbaachisa waan na tureef yoon du'es nan du'a jedheen mana yaalaa Finfinnee deemuu dideen buufata fayyaa aanaa keenyatti ciniinsadheen mucaa miidhame yookiin immoo boqoteen dahee. Kanaan anis turtii waggaa lamaadhaaf sammuun koo nagaa ta'uu didee wanti jireenya koo keessatti uumame dhugaatoo hin taane soba natti fakkaachaa natti mul'achaa ture. Ofittis otoo namni natti hin dubbatiin nan haasa'aa ture. Maatiin koo daa'ima koo narraa fudhanii waan baay'ee ta'eera. Kanaan anis obboleettiin koos guyyaa tokko gaa'ela keenya dhabne. Gaa'elli itti inaafaa ture dhumni isaa kana ta'e. Sanaan booddee maatiin koo si ga'a dammaqinaan jedhanii si'a lammaffaaf gara biyya hambaatti na erguuf yaalii naaf godhanii naaf milkaa'ee gara biyya hambaatti godaane. Haa ta'uutii garuu naannoo baatii 7 hojjedheen baay'ee na dhukkubee jennaan gara biyyaatti hin deebi'e. Biyya dhufeen daa'ima koo ofitti fudheen maallaquma nachii fidadheedhaan hojii xiqqoo suuqii banadheen
waan kaleessaa dagachuuf yaalii godheen jiraachuun jalqabee kana gidduutti maatiin koo ni heerumte yoo ta'e abbaa manaa siif ergineerra naan jedhanii anis duras karaa obboleettii koo naaf dhufeeti waan na ta'eef ofii filadheen gaa'ilattiin seeniru waan hin qabneef tole haa ta'uun jedheenii nama baay'ee guddaa hojjaansaa hammasii gadi ga'u ani walakkaa isaatti argamu hojjaa isaarra darbee immoo furdunni isaa balbala manaallee hin galchine barsiisaa ta'e tokko hojjetaadha jedhanii naaf fidanii maatii koo diduu waan hin dandeenyeef tole jedheen nama kana waliin gaa'ilan dhaabbadhee haa ta'uutii garuu baatii 2 waliin hin jiraadhe waan biraa miti baachuu isaan dadhabee yeroo hunda yeroo inni narra ciisu iyyuuf hin gahaam humna guddaa ta'e tokkommoo waan na qabuuf wanta nani jedhellee akka nani barbaadetti na raawwatu kuni gaa'ilatu hin taane gubannaa gara biraadha jedheen isarraa adda baheen qofaa koo daa'ima koo qabadheen jiraachuutti hin fufeen obboleettii koo waliin yeroon ulfa ture guyyaa isheen kana raawwachaa turte walirraatii adda baane isheenis ijoollee 2 qabattee abbaa manaa malee otoo rakkattuu dhukkubsattee bara darbe otoo dhiifama waliin godhin otoo akka wal jaallannutti walitti dhiyaannee takkaa ta'eera waliin jennee walitti naasa'iin addunyaa kanarraatii narraa adda baatee deemeen ijoollee ishee fidadheen yeroo ammaa kanatti qofaa koo ijoollee 3 guddifachaan jira rabbiif haa galatu waan rakkadheeru hin qabu haa ta'uutii garuu gaarummaadhaaf jettee obboleettii koo gargaara jettee na gargaaruuf mana koo kan seente obboleettiin koo qorumsa ishee mudateen rakkoo harkaan ofitti fiddeen sababa ishee fi sababa abbaa manaa isheetti walitti bu'insa dhiifama waliif hin taasifamne walitti buunee duutimmoo dhumarratti gargar anarraatii fudhatee amma waan hunduun na jibbisiisaa waan hunduu anaan abdii kutachiisaadha otoo ijoolleen kun na waliin hin jirani ta'e anillee otoon ishee bira deemee tarii sammuun koo boqonnaa naaf kenna ta'a ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa Yoyyaa shama akkam jirtu kabajamtootaa fardootaa qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoodde isiniif dubbiseen hin kaa'a akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaa fardoottonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi waan isinitti dhagahame barreessaa fi jecha qophiin guyyaa irraaf sa'aatii kana isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti qopheessuuf qindeessuun si waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin guyyaa borii haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii oolmaa gaarii